Naannoo Tigraay keessatti caasaa ijaarsa loltoota duraanii diiguudhaan gara jireenya nagaatti hojiin deebisuu baatii 2 booda akka jalqabamu kan ibse koomishiniin haaromsa biyyoolessaa marsaa jalqabaatiin loltoota duraanii 75,000 akka geggeessu ibsee jira. Ittaanaa koomishinarri koomishinichaa Tasfaadam Yidagoo VOA'f akka himanitti caasaa loltoota duraanii diiguuf maallaqi guddaan akka barbaachisu tuqanii baatilee ittaanan 2 keessa sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti hojiin qabeenya walitti qabuun raawwatamaa jedhan. Loltoota gara hawaasaatti makuuf mariin jalqabaa guyyoota 3 darban magaalaa Maqalee keessatti geggeessamuu isaallee koomishinarri Tasfaadam VOA'f ibsaniiru. Marsaa jalqabaatiin naannoo Tigraay keessaa maatii ofii waliin akka turan taasifamanii ka turan loltoonni duraanii 50,000 ta'an kan keessatti hammataman ta'uu obbo Tasfaadam dubbataniiru. Sadarkaa biyyaatti loltoonni duraanii 371 jiraachuu isaanii kan ibsan ittaanaa koomishinarichi kanneen keessaa 174 kan ta'an loltoonni duraanii 274 naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'ullee tuqaniiru. Kanneen keessaa hawaasatti akka makaman gochuuf doolaarri miliyoonni 700 fi miliyoonni 50 akka barbaachisu ibsanii qorannaan dabalataallee ka barbaachisu ta'uu eeraniiru. Ministeerri Deettaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaa Maayik Hamar waliin marii geggeessaniin loltoota duraanii hawaasatti makuuf akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaachisu mari'achuu isaanii Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Oduu kabiroon paartii badhaadhinaaf Abuut gidduutti ka jalqabame mariin paartilee gidduu yeroo sadaffaaf roobii kaleessaa magaalaa Maqalee keessatti geggeessameera jechuun Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. United States gaaffii koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa ambaasaadara United States fi dhiyeenya kana dhiyeessanii karaa seeraatiin ilaalaa akka jirtu ibsamee jira. Itoophiyaatti ambaasaadara United States kataan Ervin Maasingaa ajajaa poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el waliin torban darbe wal arganii mari'achuu isaanii Finfinneetti kan argamu embasiin biyyattiif poolisiin federaalaa beeksisaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa jimaata darbe caamsaa 2 bara 2016 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen United States keessa kanneen jiraataniif mootummaa Itoophiyaan dhimmootii namoota barbaadamanii koomishinichaan ka'anii dubbatamuu isaanii ibsee jira. Koomishinarichi kanneen nagaaf nageenya biyya keenyaa jeeqan jechuun kan isaan ibsan namoota barbaadaman dabarsanii kennuu irratti ambaasaaddarichi walta'iinsa akka taasisan gaafachuu isaanis poolisiin federaalaa tuqeera. Kanarraa ka'uudhaan sagaleen Ameerikaa ka dubbise Finfinneetti kan argamu embasii United Statesiif dubbii himaa ka ta'an Maarjoon Kaamraanii deebii gama iimeelii kennaniin ambaasaaddarichiif koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el jimaata darbe wal arganii United States irraa haasaa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumaniif qaamotii kanaanis galii walitti qabamu laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. United States dhimma isaa seera hojiirra oolee jiruuf gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi tuquu isaanii dubbii himaan kun ibsaniiru. Embasichas ta'e koomishinni poolisii federaalaa namoota dhuunfaas ta'e qaamotii isaan maqaa dhahan hin jiru. Kaaba Itoophiyaa keessatti bakkaawwan mootummaan federaalaa wal falmisiisaa akka ta'an ibsaa jiru keessaa tokko kan ta'e naannoo raayyaa keessatti tajaajilli bu'uuraalee misoomaa gargar cituu isaa beekamee jira. Sababa kanaanis tajaajilli hospitaala magaalaa Allamaaxaa ji'a tokkoo fi waan gargar citee fi ijoolleewwan 8 dabalatee lubbuun namootanii 11 dhabiinsa wal'aansaatiin akka darbe kantiibaan magaalaa Allamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bakkaawwan gaaffiin kan eenyummaatii fi gaaffiin ofiin of bulchuu irratti dhiyaataa jiru keessaa magaalaa Allamaaxaa, raayyaa Allamaaxaa, raayyaa Baallaadhaa fi Korem keessatti manoottan barumsaa argaman 123 keessaa barattoonni baratan 42,000 ol ta'anus barumsa isaanii addaan kutuu isaanii kantiibaan magaalaa Allamaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Dhimma kana irratti biiroo koominikeeshinii naannoo Tigraayitii fi bulchiinsa godina kibba Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen ogeessota fayyaa Chaayinaa gargaarsa wal'aansa fayyaa kennuudhaaf gara Itoophiyaa fi Eertiraatti imalee jira. Kun otodiin kun.
Kamisa har'aa ganama gareen ogeeyyii fayyaa 13 of keessaa qabu yuunivarsiitii meedikaalaa raayyaa ittisa biyyaa chaayinaa kan AMU jedhamurraa yeroo waggaa tokkoof gargaarsa yaalaa kennuuf jecha gara Finfinneetti imalee jira. Gareen yaalaa hospitaala kibba lixaa chaayinaatiin durfamu kun garee ogeeyyii kurnaffaa yuunivarsiitichi Itoophiyaa gargaaruuf erge. Ogeeyyiin garee kanaa hospitaala 10 olirraa kan dhufan yoo ta'an bara 2015 irraa eegalee ogeeyyiin hospitaala AMU jedhamu ka chaayinaarraa 97 gara Itoophiyaatti ergamaniiru. Biyyoota alaa keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa namoota 22,000 oliif kan kennan yoo ta'u wal'aansa baqaqsanii hodhuu 2,000 oliif qajeelfama kennaniiru. Gama biraan Eertiraatti ambaasaadarri chaayinaa Lii Jiyaangiif ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii adde Amiinaa Nuur Huseen garee ogeessota fayyaa chaayinaa 17ffaa Asmaraatti simannaa ho'aa taasisaniiruu fi dooktaroonni chaayinaa gita isaanii Eertiraa waliin ta'uudhaan fayyummaa uummata naannoo fooyyessuuf hojjechuu itti fufuu jechuudhaan embasiin chaayinaa kan Asmaraa keessaa ergaa X irratti maxxanseen beeksiseera. Muummichi ministeeraa Slovaakiyaa aggaammi ajjechaa irratti raawwate irraa dandamatanii hospitaala keessatti wallaanamaa jiru. Shakkamaan rasaasaan isaan rukutee to'annoo jala oolchuunsaa beekameera. Kunis kun otobichi. Muummichi ministeeraa Slovaakiyaa Roobert Fico biyyattii xiqqoo kan rifaasisee aggaammi ajjechaa innaa irratti raawwatame roobii kaleessaa rasaasaan rukutamanii akkaan madaa'anii jiru. Kan umriin waggaa 59 deeggaraa Raashaa akka ta'an muummichi ministeerichaa kun garaa isaaniirra erga dhahamanii booda doktoroonni lubbuu isaanii oolchuuf ariifataa jiraachuu ministeerri ittisaa Roobert Kaliinaa hospitaala isaan jiran keessaa tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Magaalaa Waaltaa albuudaa cimaa ka turteef uummanni 16,000 magaalaa keessa jiraatu keessatti walga'iirra utuu jiraniiti kan rasaasaan rukutaman. Shakkamaan isaan rukute to'annaa jala kan oole yoo ta'u qorannaan duraa akka mul'isutti aggaammi ajjechaa kana duuba kaka'umsi siyaasaa ifaa ta'e jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa Matus Sutaaj Estook tuuta oduuf ibsanii jiran. Haroon Dambal godina Shawaa Ba'aa fi Arsii jidduutti kan argamu odolawwan 5 kan ofirraa qabudha. Bakkeewwan amantaa fi jireenyaa kan ta'an odolawwan 5 haroo kana gubbaa jiran Tulluu Guddoo, Tulluu Fuulduroo, Dhaddacha, Galiilaa fi Dabra Siinaa kan jedhaman yoo ta'an yaballi yookaan bidiruu bishaan irraa sochii jiraattota odolawwan kanarra jiraatu jedhamanii fi baay'ee murteessaadha jiraattonni. Haa ta'u malee sababa rakkoo nageenyaatii jedhameen ji'a tokko oliif yaballi doonii mootoraa adda citu jiraattonni VOF himanii jiru. Jiraataan odola Tulluu Guddoo abbaa ijoollee lamaa ta'uu himan kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa naannoo keessa jira jedhaniin akka yeroo hin feene takka murtee kanarraa kan ka'e haala yaaddessaa keessa jirra jedhu. አስጊነቱ በጣም ከባድ ነው። አንደኛ አስጊነቱ ምንድነው? ይሄ የጀልባ ጉዳዩ በጣም በአስቸኳይ ካልታየለት akkas jedhu jiraataan kun yaaddessaadha haalli kun ummata odola kanarra jiraatuuf sababni isaa jireenyi keenya yabala haroo kanarratti taasifamu irratti kan rarra'edha. Daldalli keenya qonni keenya qurxummii nuti asirraa qabnee gama magaalaa baatutti bidiruuwwan kanaanii nu harkaa fudhamee gurguramuudha. Kanaaf qoqqobbiin yabalaa kun ammatti hin furamu taanaan sichi lubbuun kan turru umuriin keenya baay'ee gabaabduudha jechuun dubbatu. Bubbeen haroo Dambal gubbaa jira jedhan bidiruu humna namaatiin socho'uu fi kan ta'u miti kan jedhan jiraatan Tulluu Guddoo kun kiliiniknis waan odola kanarra hin jirree fi namoonni dhukkubsatan illee rakkoo keessa jiraachuu himu. አንድ አለች የበላ የምትባል አንድ ሰው የምትይዝ በሱ እንግዲህ እየመጣን አንዳንድ የሚበላ ነገር በሱ እያደረስን akkas jedhu jiraataan kun ammas bidiruu yabala jedhamtu takkaan deemuuf ni yaalla. Isheen isa gaal tokkotti midhaan kiiloo 10 yookaan immoo nama 2 caalaa hin feetu. Isheedhuma kanaan egaa nyaata hagatee waliin gahaa jirra. Sanayyuu asii kaanee gama lafaa ga'uudhaa fi sa'aatii 7 nutti fudhata. Kanaaf har'a baanee har'a galuu hin dandeenyu. Egaa waaqni nu eegaa jira haga yoonaa. Sababa hanqina mana yaalaas dubartiin takka miituudhaan nurraa duutee jirti. Tokkommoo garmalee dhukkubsattee handaara du'aarra isheedhaa ga'e akka hin ta'in itti ceesifnee lubbuun ishee ooleera. Eegaris egaa akkam akka taanu waaqni haa beeku jechuun dubbatu. Jiraattota odolan Dambalirra jiraatanittis dabalataa kan uggurri kaa'ame jedhamu kun miidhe warreen bidiruu haroo kanarra oofuun jiruu isaanii gaggeessanidha. Miseensa waldaa warra bidiruu mootoraa Dambal gubbaa oofuu ta'uu kan eeranii fi rakkoo nagaaf jecha kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene gaafatan jiraatan baatu tokko akkas jedhu. Dhugamaa amma jalbaan nurraa dhaabatee ji'a tokkoo fi bultii 3 keessa jirra. Nuun ka jedhan fakkeenyaaf daseetii Tulluu Guddoo Dhaddachaa fi Fuulduroo irratti warra shakkamootatu keessa jira. Warra shakkamtoota yoo jedhan eenyuun jechuu isaaniiti laata? Isin ibsaniiru? Shanitu achirra jira.
shanii achirra jiru daseetota irratti waan achi galanii jiraniif wantoota tokko saamaa garas ittiin galatanii ka ittiin deddeebi'an bidiruu kana. Kanaaf yoo bidiruu jalaa qabne keessa yaa'uu danda'anii jalboonni yoo qabame bidiruun yoo qabame isaan gidduu isaanii yaa'anii ka jedhan isaan ka jedhan. Dhoomaa wanti waraqaa nutti kennan hin jiru. Warra geejjibaati amma nu geejjiba jala jirra nullee ka gurmeesse geejjiba akkasumatti silkimaan dawwalaniiti motoroonni hundinuu boru sa'aatii akkanaatitti hundi isaa akka dhufu mootummaan kallattii kaa'eera atantamaan dhufuu baannaan tarkaanfii isinirra fudhatamaa ka jedhu warri geejjiba hoogganoonni kennanitti himan. Isaan booda bakka bariisaa sana haga sa'a 4-5 motoroonni akkuma jiruun mootummaa jala oole. Waajjira kamitti isin hirkaa fuudhu? Dura dursee ka waliin nu qabsiise waajjira geejjibaati. Amma mootora keessan eessa jirari? Amma mootora keenyaa haga to'atanii of jala deebisanii mana qajeelcha poolisii magaalaa Baatuuti. Mootora bidiruu miseensota waldaalee kan 30 ta'an jedhan dabalatee mootoroonni bidiruu hedduun harka humnoota nageenyaa jiraachuu kan eeran jiraatan magaalaa Baatuu kun waajjiraalee dhimmichi ilaallatu gaafannee deebii arganne jedhanis akkasitti ibsu. Amma fakkeenyaaf warroota dura to'annaa jala oolchan geejjiba hin deemne waajjira badhaadhinaa hin deemne. Waajjira bulchiinsaa hin deemne waajjira nageenyaa hin deemne martinuu yoo gaafannu kana itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baatuutiin nuun jedhani isaan illee dhandhee hin gaafanne kantiibaallee garuu isaanis hooma nuun jedhanii muummee yaa'u furmaata homaan arganneef. Miidhaa maali namni tokko ganama odoo nyaanni haga galgalaa yoo ga'e hagam akka ta'u ufumarraayyuu kaasanii beekuu hin danda'anii. Ka'anummaa fakkeenyaafuu daa'ima ijoollee gara nama 15 ka horadhu maatiin kiyya akkaataa itti jiru yaa'u anumaa sabbi beekaa kiyya ka mataa kiyyaa motora lama tokko ka geejjibaatii tokko ka turizimiiti. Waan biraan qabu ani hojjaan kiyya kanuma waan biraa tamaree waan biraa yookaan digirii dippiloomaa qabaadhee waan biraan qabu ani ammoo hojjaa biraatti jira jedheeti yookaan hojjaa wanta kana dhufee hojii biraa uumanne hangati yaa'u waan rabbi nu godhu maal beekna ka rabbuma of kennee akkasuma jira rabbi beeka jennee. Hojii bidiruu oofuun kan bulan dargaggoonni jiruu dhaabanii bittinnaanii jiraachuus dubbatanii sochiin rakkoo nageenyaa hidhattootaan gahaa jira jechaan kan ibsan naannoo haroo sana jiraachuullee hin dhoksine. Uggura yabalaa haroo dambal gubbaa ilaalchisee waajjirri koominikeeshinii magaalaa Baatuu deebii VOA'f kenneen tarkaanfiin kun ji'aan dura sababoota rakkoo nageenyaa naannoo magaalaa Baatuutti mudateerraa ka'uun fudhatamuu ibse. Hojjetaan waajjirichaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka tarkaanfichi ganna tokko dura haleellaa mana sirreessaa Baatuu irratti dhaqqabee fi kan eebila darbee kana magaalaa Baatuu keessatti mudatee turuun gabaafame hordofee kan fudhatame ta'uu himan. Rakkoo hanqina yaala fayyaan du'uu dubartii ulfaa kan jiraattonni tulluu guddoo eeran kan gaafataman hojjetaan waajjira koominikeeshinii Baatuu ammatti ragaa akka hin qabne himanii rakkoo kana furuudhaa fi sararri daandii nagaan qoratamee karaa namni sakatta'amee itti darbu erga adda ba'ee booda yabala haroo dambal gubbaa yeroo torbanii keessatti banuufis hojiitti jiramaa jedhani.